jilbeeffadhuuf kaattis maal maqaan keenyodha waaqayyo maalitti si gargaara waaqayyooni kanan waaqayyo dhugaa ba'u torbee lama sanbata darbee waldaa kana durumayyuu nan dhufa guyyaa 3-4 wayii waldaa kana dhufeera obboleessi qoddoo kana jira isatu waldaa kana fidee ani immoo dura isaa finfinnee hojjechaa ture baay'een itti cinqamaa ture araba deemuudhaaf waggaa tokko ol baay'een itti cinqamaa ture yaa waaqayyo jedhe gaafa faanni miila kooti waldaa kana ejjeetu yaa waaqayyo yoo dhuguma ati akee kana qabda yoo ta'e yoo dhuguma akkatti an biyya sana deemu karoora naa qabda yoo ta'e karaa sagalee keetiin atti dubbadhu ani biyya duukaan kana gaafa dhufu yaa waaqayyo biyya duukam carraan kun zoorse biyya duukam na fideera biyyi duukam kun immoo guyyaa tokko yaa waaqayyo carraan kun garatti na geessu ati yaa waaqayyo falasaa ati naaf fadi jedhee tan waaqayyo kadhadhee as dhufee akkuma iddoo kana dhufetti guyyaa isaa sanbata guddaadha iddoo sanan taa'aa jira kadhatanii ka'anii ati isheen sun ka'inaa jireenya kaasanii gaafan ka'uu innatitti bara baay'ee bu'oose sun innatitti cinqamte sun innatitti yaaddofte sun sii milkaa'eera deemteetta fagaatteetta ati ofirra darbiteeyyuu namaafiyyuu taatee tanaa jedhanii ergaa sana naa dabarsanii amii jedhee fudhadhee deebi'ee sanbata isaa kun naa ta'een jimaata isaa meedikaala deemee meedikaala kunan xumuradhee galgala isaa torbee isaa immoo sanbatuma isaa galgala guyyaa 3 asitti wanta sin dhageessantu jira wal dhageessu warritti milkooftan jirtu naa jedhanii akkasumatti dachaadhumatti dabarsanii amee jedheedhuma fudhadhee inni nameen jedhee fudhadhe sun inuma naa ta'ee waaqayyoon naa galateeffadha harka keessa walitti eebaati waggaa tokko darbaa otoo birriin koo guyyaa tokko addaan cinnee an kophaa kooti itti dadhabaan ture obboleessi koollee baay'ee na wajjin dadhabaa ture kana gaaf sana asitti ergaan kun naa darbee sanbata ergaan kun naa darbee jimaata meedikaala nan xumuradhee torbee isaatti immoo guyyaa 3 galgala dhufeenumaan iddoo kana taa'aa jira guyyaa 3 asitti immoo waan haaraa dhageessudhanii isaanitti dubbatanii ameen jedheenumaan fudhadhee dhugaadha kunoo guyyuma 3 asitti wixata sagalee qidaamee qophaayi galateeffadhaa sirri haalleluuyaa harka keessa fuula maqaa yesuusiin isinis guyyaa 3 asitti waan haaraa dhagaa baay'ee nama ajaa'ibaa nama baay'ee keessumaa dhugaa baatuuf buleettii koo duukaa waan yaadadhu asitti na kaleessa nama baay'ee kadhachaa ture gaafan ba'us gubbaa kanatti gurbaan tokko na qabee akkasumaan jedhe nama waaqayyoo lammaffadha guyyaa 3 gidduutti nama buukii keessan irra birrii galettanii akkasumatti dubbattanii birrii 100 iddoo dhufee galeen beeku 100 buukii korra galeen dhaqeen birrii 10,000 keessaa baafadhee nan sodaadhe tukuman isinitti baankii dhaqee gaafannaan eessaa fiddinan jiran eessaa dhufee irra seenee gaafa nan sodaadhe naman itti mu'edhe baay'ee nama ajaa'iba dhugaan isinitti hima dhufee dhugaa ba'uu danda'a nan sodaadhe gaafan jedhu nan tureedhe dhugaa sin baane 90 bukkii koo duwwaa ture iddoo dhaqeen na beedhe asibitanii iddoo dhaqee bakka waaqayyo fidee namichi dhugaan baane 10,000 qofarraa furete inni kaan eessa dhaqee bakka isa amaneef dabarsee laate waaqayyo ol kaasisiifan dubbata maqaa yesuusiif waan haaraa haa ta'u kanaaf wanta sitti jilmaadhaan akkasumatti dubbatamu waan salphaa miti keessumaa isa waaqayyo kaasechi gidduu sana teessina yaadadha gar sanatti obboleettiin koo waaqayyo waggaa tokko kan isheen biyya arabaa deemuuf itti rakkattee yeroo gabaabaatti na yaadadha torbee 2 gidduutti siin jedhe waaqayyo gaafsanaa torbee 2 guunne amma kunoo kana gidduutti xumuramee fi isa qofa miti guyyaa 3 gidduutti waan haaraa dhageessudha asirraa nama hundumaatti waaqa gaafa dubbatu shanameen jettee fudhatte guyyaa 3 gidduutti bilbilanii kadi amma yoom deemta borun deema galateeffadhaa harka keessa nan fuudhaa eebbatti deemuudhaaf fagoo ce'uudhaaf lafa kamiyyuu hojjechuudhaaf danqaraan sin dura dhaabate diigame ameen jenne sin dura ka'eera waaqayyo barakee jireenya kee eebbisuu milkaa'ii inni kana sii godha irratti ishee miti waaqayyo gooftaa keetii isaan maal jetta
lirradee beemmoo waan jedhu kunoo daandii obbolaan koo achidha kan isaan birriidhaan na gargaaraa turanii akkuma waan tokko illee na geggeessine karaan cufaadha daandii cufamee jira jedhanii akka itti darbanii dhufanii na geggeessan illee hin dhabanii harka keessan natti kaasaati Yesuus fuuldura haabuu jedha harka keessan natti kaasaati harka keessan natti kaasaa waaqayyo sifaanaa ta'uudhaan amma omtu kan sifaana deemu jiru re omtu nafaana deemu jiru mucaa obboleessa Iti asumatti ergaan dubbatameef mucaa sanaallee torban sanbata darbee wanti waggaa sadiif si jalaa qabamee jiru jira har'aa jammalee si hiikameedhalee mucuma sanaafillee asitti dubbatamee fi innumtiyyuu waan baay'ee eeggasmaasii waan baay'ee waan milkaa'e waan baay'ee argee inni garuu asumatti deebi'ee dhugaa baatiidhaaf dhufaa isa bichaan ammoo waaqayyo inni hundumaa keessa na dabarsee asiin nagahee isa kanas namni keessa dhugaa baatii haaraadhaan fuula haaraadhaan ammas dhugaa baatii kan kana caalu waddaa kana keessa dhaabattee akkan dhugaa ba'u waaqayyo si gargaaru naa jedhaatee harka keessa nas kaasaa maqaa Yesuusiin an ergamaa waaqayyo Gabriel Mikaa'el Kurubeel Suuraafel sifaana ergee maqaa Yesuusiin kaa'amee an ergamaa koo si dura nan ergaa Cina mereka berdepan maka Yesus itu sudah hadir. Waktu tentu bersikap Yesus sifatnya jelas. Yesus wahai Yesus wahai Yesus biasa bersama Taira. Galati fatahku. Sangat tidak berkata sangat. Warna dubbat amena jalan turut tangke sana sentur tombolame. Ayo saya episu. Bilbila. Okay, kan udah. Sih lah anak udah tapi pakai saya besok galati fatah. Mereka kisah rupita mata kisah nurat.